be the prince and I'll be the princess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Ifnaan Oroodha. Har'aan tana simannaa Ramadaanaa akkaataa Ramadaana itti simannuuf keessummaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Isinis laalkaa jalqaba irratti warri maatii chaanaala keenyaaf hin tahin subscribe gochuudhaan laayikii itti dabaltanii qophii bareedaa har'aan tana isiniif geggeessinu kana gaafii walin rakkisuu fa'a. Simannaa wantoota as keessa nu barbaachisan wajjin goona jechaadha. Isinis kanan wajjin turtii gootanii akka dhageeffattan abdii isin irraa qabna jechaadha. Namni nu har'aa qabannee isiniif dhiyaanne akkuma argitan kanatti isiniif dhiyaata. Kunoo namni har'aa qabannee isiniif dhufne Muzayyan Abuuni yookaan immoo Obsinaan garuu ani himuun narraa hin tolu. Isin eessa dhalattan maal irraa akka turtan uummata kanaaf ibsaa hordoftoonni keenya isin eegaartan fakkaata isin yaa ibsanii. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota kiyya waliin jechaadha. Akkasuma ammallee ammootu rooni chaanaal Ifnaan Oroo jala jirtan ka ammas dhageeffachuu jirtan kunis ka akkasuma ammallee nufaan hordofaa jirtan baga rabbiin ayyaama ammallee ammootu iida hajji maal jamaa yobbo iida ramadaana ji'a ramadaana kanaan ammootu fuula nutti as deebiseetiin jedhe gaaddisanii irra fidee jira. Amma yeroo kana keessa jiru kun ji'a shaabaana jedhama. Harri bulii ji'a mootor bakkas bulii jaha qanni har'aa bulii jaha akkasiin se'a ka rasuul rabbi alayhi salatu wassalam Allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan jana du'aayi akkasi kadhatanii kanaaf ammallee mootummaa kanaan akkasumaan rabbiin ji'a kana keessa barakaa nuuf haa gaa'u ramadaana rabbi nu haa gaa'u jecha amma qophiin keenya ka ramadaanaa kana akkamitti ammallee akka isaan eenyu maaliin ammallee mootummaa dura of ibsaa isin jedhu dura of ibsaa ummanni isin eegaartanii jiran of ibsaa jechuun duraana beekan jecha maafi warra beektanii Muzayyaniin hin beekanii Obsinaan hin beekanii akkuma beektan isaan kana jecha komaandoo mana sharaa komaandoo mana sharaa irratti waliin qabatanii jirtan kana dura jechaadha. Anuu yaadadha yoo isaan illee yaadachuu baatan ani yaadadha. Sanuma jechuun yaadachuu illee haa ta'u haroo eega jette mee keetu irratti adeemnu amma ani sanuma irratti na beekan jecha maafi maqaa kiyyaa ibsuu dhiise. Amma ibsii fi qaraa eessa jiraataa turte amma hoo eessa jiraataa turte waan jiru kana bicha takkatti gurra buustee ta'an immoo na beekan. Muktaar Gariisaa Ifnaan Oroon beektaniiti jiran wallaalu illee hin qabdaniin. Suni lollee lafaa dhufaa kun baay'isee siin beekamtaa asaanii bal'abbaa sun keessire. Ana na beekan sisin beekan malee na beekan. Ni beekan abboon hundaa nu beekan rabbiin ammallee warra beekamu rabbi nu haa taasisu. Kanaaf ani maqaan kiyya Muzayyan Abuunii Biiftuu jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaa ganda Garaadilloo Misraa aanaa Daabbaa keessa godina Arsii Lixaati. Garaadilloo Misraa jennaan abbaan kee beektaa achi dhalate. Achumatti amma? Achi dhalatee maarree tokko waan. Anuu kana jedhamee kana dhibee baay'ee tokkodha. Waan guddaa wayii keessa deemsiftaan yaadaan samii bahee oole rabbi na baase malee. Amma soo jetta garuu ammaaf. Deebitaa? Ayyee. Ramadaana kanaaf jecha wanti barbaachisu tokko ni jiraa miti. Sirri. Nama akka kiyyatti Ramadaana kanaaf beektaa jajjabaachuu irraa kan ka'e jecha ijoollee amma qeerroon kun hin jiraa miti mana suusii minamina katatta'aa dhaqee amma laalama tokko kootta hanga dura fasaadaa turtee si geera kootu gabbee gara Ramadaanaaf qophaa'e jala guddisi silaa qaraa 30 isin jaalan 30 masanuu gizeen qophooftu yaani jira haa ta'u garuu waan turtan hin beeku meeqoo takkatti asumaan hordoftoonni keenya akka si yaadataniif jechaadha. Komaandoo mana sharaa dhageeffatanii viidiyoo san ilaalanii waliin taphatanii haa dhufanii kallattii viidiyoo saniitti dabarsinuu ati maal jetta?
ويا وي يا توقع أقول يا توقع سمية أمي حالي اللي سبيه توبيا كون مال فكرت منه بريدة كجاي ما لقى حتى يتين باخون ولا الكوروغاف كان في شاين الرابو يتي ندد على جزيتين قرب يا أخي سمو عجاب جرا يا أخي سلا تكو فنيان اللي سنجلته فنيا اللي باغ مسجد في خانة تكو غدير قال قد لا kabajamtoota keenya laal daawwattanii deebitanii isaan hedduu isinitti tole natti fakkaata yaa'ugaa isaan achirratti kun argitanii jirtan akkaataa isaan namatti su'uudii galanii waan isaan nama godhan waa'ee ramadaana kanarraa gaggabaabsi maaliin akka qophaa'uu qaban hordoftoota keenyaa fi dhaamsa dabarsiifnati hin gabaabsinaa sa'aatii hedduu waan qabneef ganaa gaafii fi deebiilee qabna na fakkaata. Kasee ta'uu danda'a. Kanaaf marree bareedaa bakka jiran mallee rabbii walitti nuti tajaajila yoo qophii goonee hin jenne amma qophii gargeessinee yookaan waan daawwannee dhufnee amma wanni nuti itti jirru laal kan namni hedduun beektaa yeroo ammaa kana ramadaana kan hin eegajee waa'ee yookaan saanii shoorbaa gadi namaa saanii shoorbaatti dhuguu laasikii sukkaara uumama kan hin qopheessine gadi namoo ta'oo garaa ofii kan ammallee mootuu miicee qulqulleessee heetootti dhugee ka heetoo hin qabne mootuu laale kiniinii qosoo dhiqimsee akkasii eegan namni rabbitti amani mootuu muuminni maaliin eegaa ta'uu baadhaan ammallee mootuu shirkii irraa qulqullaa'ee maasiyaa dura irra jiru irraa qulqullaa'ee rabbii ofiitiif ammallee mootuu kenneetiin akkasitti deebi'aa jecha kanaaf laal kaasuun ammarraa gaarii na fakkaata. Sun dansaadha waan dansaadha garii namoota baay'ee kuni manuma sharaa san sirreessee ta'in isima keessatti waa yoo dhiidallee namni na dhufee jedhe keessatti sun barbaade. Wanti jiru tokko yeroo ramadaanni kun ga'e jecha namni hunduu maaliif gammachuun itti dhagahama beektaa sheexaanni hin hidhama mataan sheexaanaa jechaadha. Sababa saniif jecha namni hunduudhaan kan qara baditti sheexaanii isa oofu qaniisan gammachuudhaan gara ibaadaa taraawii alaal ka zuurii asraa fi magriiba shaayii salaatuu dadhabe yeroo san dhaabbata hagas ulfaatu san osoo lukin mugaa akkana ta'aa jecha salaatee fixa maaliif sababa sheexaanni hidhamee kanaafuu laadhamma warroonni akka of dagatan tokkeen hin jiru sooma irratti kaafuu hin jira miti namni sooma irratti hafe kana osoo hin geessin ofirraan geessin dagatanii ramadaanni irra ga'uu danda'a. Tasa warroonni asiin daawwatartan namoota akkasii yoo taatan namoonni daddaftanii ofirraa baasuu qabda. Maaliif deemii namaa suuta jedhee kaffalamaa deemii rabbii dilaal kun asoomuuni waan ajizibii waan makkasiitiin soomni kiyyaa natu jazaa isaa deebi'aa daddafaa qophaayaa yoo baaburrayyaaniin seentanii akkasitti qaniisan dheebuu ba'uu barbaaddanii waan akkanaati. Kanarratti maal dabaltanii fi maashaallah jechi keessan gaariidha ulfaadhaa barakadhaa umurii dheeradhaa isiniin jenna jechi kiyya ji'a ramadaana kanarratti laalikaa akkuma amma beekamaa ta'eetiin jedhe itti futunuu qabna qulqullaa'uu qabna akkasumas guutuu waan silaa nama rabbitti amanirraa barbaachisu gochuu qabna. Fakkeenyaaf yoo fudhaneetiin jenne sheexaan yeroo kun hidhamaan sirriidha sheexaanni amma naasuu keessa yeroo kana yaaddoo isa qabatee jira karshaallee seenee bakka hidhaa keessa jiru hidhatti seenee jedhu sodaataa jira jecha kanaaf yoo kana hoo miskiinni dura jala isa jala deddeemu kun maal godhaa hin deebi'a jira akka waan akkuma raayyaa abbaa macaa jedhe san maalidha akka waan isaaf jecha ammallee immoo hiriira yaa'ite jedhe inni maaf nurraa hidhama akkas jechaa sana osoo hin taane nuti ammallee mootu ji'a ramadaanaa kana akkuma itti gadi teenneetiin jenneen akkuma isa jalqabneen gadiin namaa mootu sunnaa rasuula alayhi salaatu wasalaam qabatee warri ammallee mootu sha'abaana kana walakkaanii soomnee qaama keenya kana mootu sooma barsiifnaa jedhu illee ni jira. Illee injina kan jedhu sileessaa jira amma garaa ofii kana sooma irratti sileessaa jira. Kanaaf gaafa kana godhee ji'a ramadaanaa moo itti jajjabaata kanarraa. خير أما اللي موتوا هون دتو إتجينا إن شاء الله ربي نهالا في سورة سوما خالي ربي نهاجه نللي سار ربي نهاجه جتّا أكنك لوجو جباب جتنا بودا جافي في ديبي أباد دبتي ركيسو تجرا جرا لوجو تكلمت معه. هردفتو تكين أما
gaafitti dhufneetiin hin jirre jechaadha. Gaafii abbaan dadhabe rakkoo isaati. Gaafiin sirraa qabu namni abbaa dura dhalatee abbaa dura du'e abbaa gara akka watitti awwaan eenyu. Namni abbaa dura dhalatee abbaa dura du'e gara akka watitti awwaalama. Akkana. Abbaa dura dhalate. Abbaa dura dhalate. Ilmi abbaa dura dhalate hin jiraa sila? Hin jira. Argameera. Ajab. Abbaa dura dhalate. Eega abbaa dura dhalate. Abbaa dura du'e. Abbaa dura du'e. Gara akka wati awwaalama. Gara akka watitti awwaalama. Marree. Jecha sana dhibde. Mimi gaafadhu warra kaaniin dabarfadhu. Hordoftoota keenya. Hordoftoonni kanaa deebisan. Yoo danda'an koomentii jalatti nuuf deebisuu hin danda'an isaanillee ati immoo asitti yaaluu hin dandeetta. Yoo dadhabde yaadda akkuma beekamu itti hidhadheera jechaadha. Tokkocha itti hidhadhee deebisa koomentii yookaan dhuma viidiyoo kanaa irratti isiniif kaa'u yookaan immoo asirratti isiniif kenna jechaadha. Hin cinqamina barreeffamaanis isiniif kaa'uu dandeenya. Gaafii lammaatti sirraa qabu jechaadha. Qobee akka wateeti qobee haadhateeti qobee soddaatee abbeetii waliin miila. Kophee haadhatiyyaa. Qobee haadhateeti qobee akka wateeti qobee soddaatee abbeetii. Kophee lama ta'a waliin. Akkamitti ta'a? Kopheen akka watiyyaa. Kopheen ammoo soddaatii abbaa kiyyaa. Akka wantiyyaa. Haati tiyya waan ammootu qobee haadhateeti qobee akka wateeti qobee soddaatii abbeetii. Kopheen haadhatiyyaa marree anaaf maal taati akkoo taati. Haati haadhatiyyaa anaaf akkoo taati. Soddaatiin abbeetii osii maal taati. Soddaatiin abbaa kiyyaallee anaaf akkoo taati. Isii matakkattee jira kanaaf kophee matakkatte. Nashaaqoota daldaltan irratti hima qabadhe laman dhaqabu jedhanii bara. Moominni hoolataa keessatti laman kufuu jedhani. Kanaan ammallee qabadhee jira. Ana qabate. Gaafii sadaffaa kan si gaafadhee sirraa bu'u jechaadha. Gaafii sadee ol sa'aatiitu jirata. Gaafii taminaa gaafadhu. Namoonni jaha tokko mana shaayii seenanii buna afurii fi shaayii lama jechuu barbaade. Namoonni jaha? Nama jaha mana tokko seenan. 42 koofii jedhanii ajajatan. Maaf akkas ajajatan? Ingiliffaan ajajatanii 42 koofii jedhanii ajajatan. 42 koofii? Gaafa kana meeqa ajajatan jechuu keetii? 40 shaayii lamaa fi shaayii afurii fi buna lama ajajatan. Shaayii 4 jechaan afaan ingiliziitiin lakkoofsa 4 jecha. Tii gaafa jenne shaayii waan ta'eef shaayii afurii fi 2 lama koofii gaafa jenne koofii maal jedha silaa dura beekamaadha buna lama jecha. Nama jahaan afur shaayii dhuganii lama laalkaa buna dhugan jecha buna dhugan. Tanallee na harkaa galteerta. Tana lama amma si gaafadha. Na hiitaare. Ana si gaafadha. Tiyyatuun xiqqoo jabaachuun oltu garuu kitaaba si barbaachisa. Kitaaba si barbaachisa. Taabi'a keessaa namni lafee malee uumame. Taabi'a keessaa namni lafee malee uumame. Eenyu akka ta'e naa himi. Lafee malee uumame. Lafeen qabu lafee malee uumame. Boofa. Garuu nama. Boofa. Boofni taabi'a. Taabi'a jechaan nama ammootu sahabaa argee miijaala. Nama sahabaa ija argee itti waa iloomu. Kanaaf isaan keessaa namni lafee malee uumame eenyudha? Taabi'a salafa sadii argate jechaadha. Lafee malee. Lafeen qabu qaama. Nama garuu. Namni lafee malee uumamu jira. Ni jira. Kitaaba basee barbaachisa. Kanaaf kitaaba laalutti dhabdatti hood yookaan ammootu isaan itti dabarsan isaan laalanii warri ammootu fattashanii isaa fidanii. Yoo beeytaniitiin hin jettan koomentii jalatti nu keettan jechaadha. Namni lafee malee uumamu hin jira jedhee yaadu yoo jiraateef koomentii jala nu keettanii gaafii biraa yoo qabaatan hin danda'u.